Dhuguma urjii murteen kun sirriidha jettee amante? Maarree nama murtee isheetti namanne dubartii geetti isheen beekne sitti fakkaaddaa? Inni dhimma keeti nan galchu. Of kabaji. Amma namaan geessu caba waliin teessusa jedhan san anaaf si gidduutti tasumaan barbaadu. Mee tasgabbaa'eeti sammuu kee qulqulluu sanaan itti yaadi. Namummaa kee kaleessa sanaan itti yaadi. Dhuguma hireen kana ni gooti jettee yaaddaa? Kaleessa akkasiin ture. Har'a immoo dogongorteeti. Hin beeku yookiin seexanni immoo ishee dogongorseera. Kun immoo diisipiliinii manni barnootaa kaayee waan darbiteef seerri kaleessa hojjete har'a hiree irra ga'ee hojjechuu dhiisuu hin danda'u. Balleessaa guddaa balleessiteetti nuti sadabneerra kanumadha. Kanaafiyyuu hireen kashalabootaaf kafaltee reebsiste jechaa jirta? Ragaan jiru akka agarsiisu ta'e. Waan tokko sitti himu utuu garaan kee dhugaa jiru beekuuti. Kanatti hiree irratti kana murteessite. Maal argachuuf jedhee? Maal fayyadamuuf? Obboleetti keef jetteetti ka. Obboleetti kee bilisa baasuuf jettee obboleetti koratti kana murteessite. Aantummaaf jettee akkuma namoonni biyya kana sanyummaadhaan waliif loogan atis obboleetti kee bilisa baasuuf jettee mucaa garraamii homaa hin beekne kan dabarsitee aarsaa goote. Atis barqabaa ganna dhiisaa kan jettu obboleetti kee bilisa baasuuf jetteetu. Dirqama hiree bilisa baasuuf namni akka kana godhe argamuu qaba. Ati immoo giiftee homaa hin beekne irratti murteessaa jirta. Adaraa waaqaatti qulqulluuf hin godhin malee. Kun abbaa keetiif siif dabarseera. Tole galatoo. Homaa miti. Yeroo nama rakkate argu garaa kootu na raafama. Sammuun koos immoo akkan gargaaru na taasisa. Nama gargaaru nan jaalladha. Beekta miti? Eeyyen sirriitti hin beeka. Kana booda sirriitti of eeggachuu qabda. Hanga ammaatti balleessaa hojjette hundumaatiif adabbii madaalawaa ta'e argatteetta jedhee yaada. Kana booda garuu adabbiin kee akka kanaa salphaa miti. Siif galee? Tole. Naaf galeera. Isa immoo akka ta'u hin barbaadu jedhee yaada. Hin barbaadu. Abbaan koo akka waan tokko ta'u hin barbaadu. Kana booda dogoggora kamiin iyyuu hojjettu jechuudha. Dogoggora iyyuu hojjedhu. Gaariidha. Amma maal akkan siif fiduu barbaadda? Nyaata moo cuunfaa? Eeyyee obboleettii koo bilisa baasuuf jecha waan kamiyyuu nan godha. Garuu ishee bilisa baasuuf jedhee jireenya dhala namaa irratti murteessu. Ani nama sammuu hin qabne miti. Ati sammuu hin qabdu naan jechaa jirtaa? Waan si ajaa'ibu otoon siin hin jedhin ati yoo hin jedhu. Dhugaa jiru sirriitti beektaa. Waan kana dudduuba eenyu akka jiru atis anis sirriitti bareechinee beekna. Waaqnis laftis immoo sirriitti beeka waan kana. Siini. Maal siif godhu? Hiree amma makkatti jaallattu sirriitti hin bareechee beeka. Garuu barsiisonni mana barnootaa haga hoggantootaatti miira addaa qabnaaf. Garuu balleessiteetti homaa gochuu hin dandeenyu. Otuma isheen balleessiteetti ta'eyyuu jalqaba gorsitanii achi akeekkachiisuu qabdu turtan. Garuu waan si ajaa'ibu hireen kana qaamaan mitiifi abjuudhaan iyyuu hin gootu. Kan hubachuun akkamitti isinitti ulfaata? Nan gad ati akka obboleessaatti sirriidha. Nuti akka mana barnootaatti immoo sirriidha. Kana gidduutti immoo dhugaan murteessaadha. Ati akka barsiistuutti barsiistuu madaala haqaa eegduu natti fakkaattee turte. Keessumaa barattoota akka hireetiif. Akka namaattis nama onnee qulqulluu qabdu natti fakkaattee turte. Ati nama dhugaaf jiraattu qofa osoo hin taane nama dhugaafis duutudha jedhee of amansiisee yeroon si wajjin dabarsiisu hundumtuu na gaddisiisa. Jalqabumayyuu nama sirrii hin taaneen jireenya koo keessa galche waan ta'eef.
Tole. Isin keessaa namni industiris jechuun maal jechuu akka ta'e namni natti himu jira? Jirra. Hin beeku. Gammee. Hin beeku. Mee natti himee giiftii maalidha kan uumamu? Nuun kan nu ilaallatu waa'ee qormaataati malee barnoota daree keessaa miti. Firiyaatiyoo? Qaanaan beeku. Yeroo sustu garuu waan hundumaayyuu waan beektu fakkaata. Amma oduu irratti xiyyeeffattan barnoota irratti xiyyeeffattanii? An deebisu? Yeroo gaafatamte deebista. Maalumaafuu industiris jechuun guddina biyya tokkoo keessatti cichoomin jabinaa fi aarsaa kaffaluu jechuudha. Dhugaa jiru sirriitti beekta. Waan kana dudduuba eenyu akka jiru atis anis sirriitti bareechinee beekna. Waaqnis laftis immoo sirriitti beeka waan kana. Meetas gabbaayitii sammuu kee qulqulluu sanaan yaadi. Namummaa kee kaleessa sanaan yaadi. Dhuguma hireen kana ni gooti jettee yaadda? Kanaaf iyyuu hireen kan shalabbootaaf kaffaltee reebsistee jechaa jirta. Ati akka barsiistuutti barsiistuu madaala haqaa eegduu natti fakkaattee turte. Obboleettii kee bilisa baasuuf jettee obboleettii koratti kana murteessite. Jireenya koo keessatti akkaan ariifadhu. Sababa ariitii koorraan kan ka'e namoota gaddisiisee hedduun jiraachuu danda'u. Garuu kan Waaqayyo beeku waan milkii irratti akkas hin goone. Akka ati kan hin goone sirriitti hin beeka hiree. Ati qofti beekuun maal godha? Komitee mana barumsaa akka waan kana raawwadheetti beeku. Waan badee qacartee isa reebsiftee naan jedhan. Hiree koo maal akkan siin jedhu hin beeku. Homaa maal nan jetta? Sodaan kee egzaamii kuftee waggaa tokko duubatti deebitee barachuu ture miti? Kunoo ani amma balleessaa koo malee waggaa tokko duubatti deebi'ee barachuufan. Miidhaan kana caalu jira? Maal balleessini kan qormaatamni kun itti baay'atuuf? Yaaddeettaa obboleessi koo hammam akka milleensaa cabu? Hiree koo. Obboleessi kee eenyu keenya caalaa sirriitti si beeka. Guyyaa namaa fi carraa namaa walirra bu'eetu malee obboleessi kee sirriitti si beeka. Jabaadhu. Dhukkubni kam gaafa namarra ga'u dhamte kan namaaf galu. Maaliif akka namoonni addunyaan kun dhugaan jaallattu jedhan reefuu naaf gala. Urji. Gifti.
oolmaa keessanii waan an jedhuun qabu. Garuu waaqa biraa argadhaa. Narbeessi malee milki maal siif gooneeti? Eeyyeen salphisiiti ilaali. Wanti guddaan ati fayyuu keeti. Ta'uyyuu waaqa gaditti tuusin na qaqqabuu baattanii fayyuu hin danda'uun ture. Dhugaadha jechaan qabu. Ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen milkii ko. Ati barbarataa kooti. Giiftiin immoo hiriyaa keeti. Kanaaf walitti waan dhiyaannuuf kana siif goone. Ta'us oolmaa keessan gatii keessanii fi dadhabbii keessan uumaan ilaale siniif adeebisu. Milki. Urjii. Inni ati nutti himte dhugaadhamtii garuu jechuun isa hireen na reebsisteetti jette. Eeyyeen dhugaa kooti. Tole jedhi. Nagaan ooli. Tole nagaan ta'a. Waan baay'ee ulfaataadha. Ati kan miidhamte jirta miti nuyi maal dhiphanna jetteeti. Yaadan ture bara. Hireen milkiitu waan badee qacarsistee reebsiste. Ana kan naaf hin galle. Akkamitti koree keessa namni tokkollee hireen kana gootu namni jedhu dhabame. Kana dura yeroo tokko lama giiftii waliin lollee isuma akka ka'umsaatti fudhatan. Maal? Barattoonni wal loluu danda'u. Kun garuu wanta itti yaadamee godhameedha. Egaa yakkamtuudha naan jedhaniiru. Yakka hojjetteef mana murtiitti dhiyaattu naan jechuu dhiisuun isaanii waan guddaadha. Maal jedhiistuma barri kun baranitti waan an jaalladhu hundaa dhabeedha. Wantan jaalladhu yeroo jettu gammee argee haasofsiisuuf yaalan ture. Tole maal siin jedheera? Akkasuma gammadiin. Gammeen addunyaa biraa keessa galeera. Gifti maal gootee akkasa jijjiirti ani hin beeku. Jechuun kee maal siin jedhe? Wal biratti nu argeera natti fakkaati. Isa irratti immoo nu lamaanuu akka wal argine hin beekne itti himneerra. Eeyyee ittiin himneen ture. Kanaaf hin muufateeree? Osoo muufatee wayya ture. Akkamta kan sitti hin beeku garuu. Jechuun kee maal siin jedhe? Anaaf si walitti nu shakke. Maal? Walitti nu shakke? Hiree waan jaallattuuf kan mataa kee godhachuu barbaadda naan jedhe. Kana hin jedhu gammee. Du'a keetti naan jedheera. Waan haamilee nama cabsus waan baay'ee naan jedheera. Nama jaalallee hiriyaa saawwu, nama gati dhabaa kan ta'e garaa isaarraa natti hime. Dhugaa keetii? Maal kana qofa akkasumas nama doofaa yeeyyii gogaa olaa uffatee deemus akkan ta'e natti himeera. Kan sammuu kan caalu. Anaaf si walitti nu shakkee? Silumayyuu nama miira naaf hin qabne hin jaalladhe jechuudha. Akkasillee natti hin fakkaatu. Shira namaatu akka inni akkasitti yaadu isa godhe. Waan barbaade yoo ta'u jirra. Wal arguu keenya keessatti boqonnaan jalqabaa wal amanuudha. Har'a natti si shakkee jechuun duruma yoo ta'u beeku akka nama hin beekne taa'aa ture jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma sila sitti miidha. Obboleessa koon ala baranitti waan hundumaa dhabeedha. Akkasitti osoo yaaduu baattee natti tola. Walitti dhufeenya keenya sirrii akka hin taane nan beeka. Garuu hiriyummaa guyyaan rakkoo wal barsiiste dhabuun barbaadu.
Wanti barbaade yoo uumamsi waliin hin jira tole. Galatoo. Hiree maalootumtillee na hubadhu. Ani eenyu fayyaduufis ta'e eenyu miidhuuf adeemaan jiru. Dhugaa jiru baruuf hin dhamaa jira. Dhugaan gama kootiin sitti himuu danda'u kan waan kana hin goone qofaadha. Kanuma. Tole hiree, eenyu waan kana kan godhe sitti fakkaata? Isa hin beeku. Lafumaa kee shakkiidhaan maqaa namaa dha'uu hin danda'u. Akkasumatti immoo giiftiidhas jechuu hin danda'u. Shakkiidhaan maqaa namaa balleessuun sobaan dhugaa namarratti ba'uun adda miti. Akkas godhee waaqayyoon gaddisiisuun barbaadu. Maaloo hiree, miira kana keessatti gaarummaa yaaduun kee miirri yakkamaa ta'u akkanatti dhaga'amu gochaa jirta. Sinala barsiiftuutti dhiyeenyaan beekuu qaba. Hiree ati hangarraatti beektu waan kana gooti jettee yaadda? Natti mi'urji. Ani hiree wanta rakkas akkasii keessatti waan qooda fudhadhu sitti fakkaata. Tole bareedduu koo, maaloo kana caalaan gaddiin. Barnoonni koo anaaf maal akka ta'e beekta. Karoora jireenya koo salumaati. Nan beeka yeroo tokko lama balleesseera. Garuu barnootaan akka kanatti jaalladhu dhiisee waan badaa akkasii keessatti qooda waan fudhadhu sitti fakkaata. Isi kana caalaan gaddiin. Ani wanta godhamuu qabu hunda isaanan godha. Dhugaa jiru gama kootiin nan bara. Hooggantoota mana barumsaa fi komitee mana barumsaa haasofsiiseen dhimma kana irra deebi'anii akka isaan ilaalan nan taasisa. Waadaa koodha. Dhugaan gama kootiin sitti himuu danda'u kan waan kana hin goone qofaadha. Kanuma. Shakkiidhaan maqaa namaa balleessuun sobaan dhugaa namarratti ba'uun adda miti. Akkas godhee waaqayyoon gaddisiisuun barbaadu. Hiree ati hangarraatti beektu waan kana gooti jettee yaadda? Natti himurji. Barnoonni koo anaaf maal akka ta'e beekta. Dhugaa sanatti miyyoo jettee hireetti baay'ee mufadheera. Wantooti mufatu ta'ee baay'ee na ajaa'iba ture. Hiriyaatti baay'ee jaallatu waliin dhabar kan isheen dhoksaadhaan wal argaa jirtu. Garuu waan barbaade yoo ta'e wanti ishee irratti dubbatame dhugaadha jedhee namana. Maaliif? Hireen gonkumaa milkiin reebsisti jedhee namana. Egaa isumatu jedhe. Eenyu? Milkii moo? Maarree. Ta'us yoonni sobe maalittan beeka. Jechuun hireen fedhii amma kana barnoota ishee irratti tu qabdu akkamitti wanta barnoota ishee irratti guufuu ta'u gochuu dandeessi. Tarii sirrii ta'uu dandeessa. Garuu adabbiinsa hamma kana waan ga'u waan ittiin fakkaanneefis gochuu dandeessi. Mee ofitti amanamummaa amma kana ga'u qabdee jiru. Garuu maal isarraa argachuuf isa reebsisti? Isan beeku. Karaa hundumaatiin olaantummaa ishee mul'isuuf ta'uu danda'a. Eenyu? Hireen moo? Eeyyee. Waan obboleessi isheetiif urjiin jiraniif dubbachuu sodaatte ta'a. Aari isheetti baachuudhaafis reebsisuu dandeessi. Anuun beeku. Daree seennu. Yeroon boqonnaa dhumeera. Kan na reebsifte hireedha. Kanuma kanan beeku. Ana kan gaafumatti ta'e. Hireen sirraa dhimma maal qabduuf si reebsiste? Isa immoo deemi ishee gaafadhu. Amma dhuguma si qilleensi cimaa sitti xiqqaateeti kan waan badee sitti qacartee si reebsiste. Isas deemi ishee gaafadhu. Akkan sin amanne ni beektu. Garuu mucaan qaxaleen kun isheen abdii dhaloota egeree irra jiru kun yeroo sababa keef waan seexana sanaatti gufatu sin gaddisiistu? Kun rakkoo isheeti.
Maali? Kan isin irratti wal falmitan? Kana ka urjii. Hireen tasumaa sireebsisuun dandeessuu jedhe nafalma. Bakkicha ture fakkaata. Ani maal akkan siif sodaadhu beektaa? Eenyummaan sobaa kee ati uumtee jiraattu kun eenyummaa kee dhugaa kan taanedha. Singaa jirraati deemu. Milkii qofaa isaatti barbaadeeni. Tole. Maal haasofsiisuu barbaadde urjii? Milki. Hireetu na reebsise jette miti. Garuu wanti kun akka taateewwan darbanii akka qoosaatti yookiin immoo wanta dhiifamaan darbamu miti. Ila jireenya ishee kufaatii keessa kan inni jiru. Kanaaf dhimmi kun sireesidha jechuudha. Ta'uu danda'a urjii. Garuu kana wajjin maaltu walitti fidare? Kan na reebsise isheedha. Isheedha yeroo jirtu. Hireedha ka. Milkii. Namni tokko nama tokko reebsisuuf dirqama sababa qabaachuu qaba miti. Sababa ishee immaa gaafa sana dhuftee akkam akka isheen natti godhattee fi maal akka isheen naan jechaa turte argaa turte miti. Eeyyeen garuu yeroo hireen si arrabsaa turte sanatti jechoota ulfaatoodhaan hamilee kee yeroo cabsaa turte sanatti ati waa tokko iyyuu hin jenne. Maaliif jetteeti kan ishee waan badeedhaa si reebsistu? Wanti na ajaa'ibe sadha miti. Maalidha? Homaa miti. Fayyiteetta miti? Eeyyee. Haa ta'u. Obboleessa koo. Amma karaan koo hundumtuu nu jalaa cufamaniiru. Otoon hin balleessin gidiraan natti heddummate. Wanti hundumtuu bakka na jalaa gadhiise. Umurii koo kanatti haqa bulqame. Hireeko. Ani muuxannoo jireenya naaf itti irraa waa ta'eesiif qoodu. Addunyaa kanarra namoonni jiraatan carra qabeeyyii yookiin carra dhabeeyyii ta'anii jiraatu malee tasuma haqa wanti jedhamu hin jiru. Yoo carra qabeeyyii ta'an haqa ni argatu. Yoo carra dhabeeyyii ta'an immoo haqa isaanii mulqamu jechuudha. Addunyaa madaala haqaa eegdurra jiraachaa hin jiru. Wanta hin balleessinetti adabbii waggaa tokko amanii fudhachuun natti ulfaate. Isinis yeroo meeqa akkan si gaddisiisee yeroo yaadu akka nama gatii hin qabne ta'etu natti dhaga'ama. Mee balleessitee tayyuu jennu rakkoon qabu gaa. Balleessaa kee 1 2 3 jennee hanga 10 itti rakkoofna. Garuu immoo Hireekoo lakkaa'ee kanan bira ga'uu hin dandeenye yeroo baay'ee na boonsiteetta tole. Inni dirqama obboleettummaa kootiiti. Maariyaanis yeroo kana si jajjabeessuudhaan dirqama obboleessummaa kootiin baadhaa jechuudha ka. Dhugaa keetiin natti hin gaddine. Addunyaa kanarratti Waaqayyo obboleettii akka keetiin haalaachuu isaatiif baay'een galateeffadha. Ati obboleettiin gadduufi fedha malee obboleettiin na gaddisiistu miti. Ana mana nagaa kooti qaba. Eenyutu nagaa kee bitisiin jedhe? Ana jajjabeessuuf taanaan qormaanni waan ga'a jiruuf qormaata kee irratti xiyyeeffannoo akkati gootuuf jedhe. Ani giiftii dabar nama akkasumatti injiinesii ta'ee dhalate malee qo'adhee miti kan hin tokkoffaa ba'u. Namatti tola. Moo na qo'achiis jechuu barbaaddeeti. Lakki nan uffisiiseera. Amma boqonnaatu fudhannee natti tola. Gammi waa meeqa haasofneemu. Waa'een talaantuuta kana waan sana hunda haasofne akkamti yeroo ishin harkas qabattis waliin joortu tole jettee waliin joortu. Hin arrabsiinin. Inumaa isheedhaaf falmuu eegalte? Ati hin qaanoftu akka nama waan tokko homaan gooneetti ija kee ashaboodhaan dhiqate yeroo akkasitti itti dubbattu. Qaba faanki. Waan sin galchine keessa hin galliin. Kana keessa isheedhaan hin galchiin. Rakkoon kee ana waliinidha. Kanaafuu rakkoo kee ana waliin xumuri. Tole kophaa keenya haasa'uu dandeenya? Rakkoon qabu asumatti haasa'e. Gammiin iccitii hin beekne qabu. Kanaafuu asumatti haasa'uu dandeessa. Yoo ergama biraa fudhattee hin dhufne ta'e jechuu kooti. Gammi ana jirraa dabar.
Ani yoo man jirraa miti siin jedhe waan asoo barbaaddu asuma taaseen siin jedhe. Maali? Nama gatii jimaatii fi tamboos danda'u dhabde? Moo dureessa wayii sii barbaanne? Na dhageessaa sitti immoo isheen gootadha. Harka rukutaaf. Ati garuu baay'ee nama gaddisiista. Eenyudha? Suuta dhufaan jira. Amma maaltu naaf jettee dhufte? Namni si barbaadatu jira moo? Hiree! Amma maal goote? Ati maaliif obboleettii konniiftu? Oka urjii maal naguma miti? Kairee mana barumsaa deemnaati yuunifoormii kee uffadhu. Dhugaa keeti? Dhugaa kooti. Daddafii ariifadhu nutti barfateera. Yaa Waaqayyo gosi haa galatu. Ati Waaqa balbala harka namaa cufu bantudha. Ulfaadhu. Garuu akkamitti tolisiif jedhan. Hooggantoota mana barumsaa fi koree dhimma naamusa mana barumsaa dhiifama gaafattee akka deebitu naan jedhan. Guddaa galatoom. Kunnaaf maal akka ta'e beekta? Homaa miti bareedduu ko. Atumti barnoota keetti jabaadhu. Isaafumaa yaaddeen. Garuu waan tokko akka waadanaaf siintuun barbaada. Maalidha? Nama waan kana godhe qoradhu bira ga'e. Amma kanan deebi'aa jiru dhiifamaan. Dhiifamatu naaf godhame jechuun immoo balleesseera jechuudha. Deebiin koo gaarii ta'uu wanta hin balleessinetti maqaa dhaamuun kun natti dhaga'ama. Yoo ta'e garuu nama waan kana godhe qorattee bira geesse miirri balleessaa natti hin dhaga'amu. Koree naamusa mana barumsaa irra deebi'anii akka ilaalaniif gaafadhee jennaan naa eeyyamaniiru. Irra deebinee qoranna jedhaniiru. Balleessaan kun kan kee akka hin taane baramee jennaan simiti kan mana barumsaa dhiifama gaafatu. Isaantu deebi'ee dhiifama si gaafachuu qabu. Ani akka isaan dhiifama na gaafatanii barbaadu. Kanan barbaadu dhugaa kooti. Hundaafuu galatoom.
wanti reerri kun nutti taphattu ilmi dhiiraa garuu gowwaadha. Gowwaa akkamitti dubartiin isa goyoomsiti? Deemtay. Egaa waa'ee hojii gaarii ilaalchisee envaayirmentiidhaaf wantoota gaggaarii ta'an ilaalla. Kamu bilisa. Nagaa kooti. Amma immoo caalaatti waan nagaatii natti fakkaata. Gammachuu bilitti keetii waan argiteef miti. Addunyaa kanarraa sababiin gammachuu kootis ta'e sababiin gadduu kooti sidha. Gammachuu kee arguu caalaa immoo maaltu na gammachiisuu danda'a jetteeti. Olmaan kee akkam ture? Maal jedhisti obboleessa koo? Akka waan yeroo jalqabaaf mana barnootaa seenee natti fakkaate baay'ee natti tole. Jannata waan hangalee natti fakkaate. Ishoo baga gammadde kanan jedhu hiree. Waan ta'e si haasofsiisuu barbaadeen ture. Maal ture? Akkam miira kee gidduu galuu hin qabne nan beeka. Maal jechuudha obboleessa koo? Ati gidduun galtu taanaan eenyutu gidduu gala? Rakkoo hin qabu natti himi. Kun hundumtuu sababa gammeetiif sirra ga'e. Yeroo kanatti waa'ee isaa dagattee otoo barnoota garatti xiyyeeffattee kan jedhu yaade. Akka isa jaallattu immoo sirriitti hin beeka. Miira addaa qabaachuu fi dandeessa. Garuu gammeef barnoota kee keessaa barnoota keessii fooyya jedheen. Miira kee gidduu akka galaa jiru wallaalee miti. Garuu jira miti. Hin dhiphatin obboleessaa gunaaf galeera. Aniyyuu baay'ee waan inni na aarseef laphee koo keessaa isa baasuuf yaalaan jira. Waan na aarseefi maal godhee? Dhiisii obboleessa koo waan gatii hin qabneedha. Siruma nama hin taane hin jaalladhe. Tokkoffaas itti hin ture. Lammaffaa immoo ati sirrii kee jette harka dhibba keessaa dhibba sirriidha. Ammatti kan dursuu qabu barnoota koodha. Sadaffaa immoo sitti immoo? Eeyyee yoon si rakkisuu baadheef. Inni sadaffaan nama yaadattee amanu mariidhaan waa'ee kun yeroo itti obboleetti isaa dhiikamuun barbaachisutti miira isheedhaaf kan dhiphatu ati obboleessa addaati addunyaa kanarraa. Yaa arbeessuu keeti. Arbeessuu hin dandeessa jedhu? Dhugaa kooti obboleessa koo. Sin jaalladha. Ani iyyuu baay'een si jaalladha makoodii koo. Waan deebiteef baay'ee natti toleera hiree koo. Galatoo.
Ay gammeeku. Qosaan keen quufamu barra. Ati barna maddaati. Aha maal saateetti? Isheen riyaashee wajjin akkasinitti sitti baacaa jirtu argitu? Hiree. Dhiisii uumayyuu naan hin jedhe. Maal akkanaan jechuuf jette beeka? Fira du'e qabdaa? Eeyyeen qaba. Gammeessi isaan keessaa akka tokkotti fudhadhu. Kana booda jaalalleen koo barumsa koo qofaadha. Hundumaafuu natti toleera. Hiree dhugaa gammadeera. Galatoom. Dhugaa akka waan na hari'anii na deebisanitti tan gammade. Akka gammadde fuula kee irraa beeksisa. Guddaa galatoom. Gammachuu keef qofa osoo hin taane na waliin dhaabbattee na waliin dhiphachuu kee. Homaa miti. Kana booda waa'ee gammee mala tokko barbaanna. Maqaa isaa dhaga'uus ta'e isaa arguun barbaadu. Yoo hiriyummaan keenya akka itti fufuu barbaadde lammata maqaa isaa akkanatti hin dhoofu. Hiree garaa keerraa murteessite? Takka akka kanatti iyyuu murteessee hin beeku. Tole haa ta'u nagaan ooli. Ni beeksisa moo? Jirraa har'a walitti dhiyaanni irra jedhee tamboo hin aarsinsiin jechuu hin danda'u. Nan beeka wanti hundumtu akka yeroo jalqabatti seenan salphatu keessaa ba'uuf salphaa miti. Garuu yoo xiqqaate yeroo mana barnootaa dhuftu hin aarsin tole. Tole. Waan gorsa koo dhageesseef galatama. Har'a galata natti baay'iste. Milkiif maallaqa akka kaffalaa jirtu bareera. Maarree yoo bartee Giiftii umurii kanatti maallaqa namaaf kaffaltu eessaa fiddeeti? sittiin himne? Akkasii? Eeyyeen akkasii. Tole si baasaa reen? Eeyyeen na baasa. Gaarii. Akkas taanaan immoo gammee fi hiree gargar baasuuf milkiif maallaqa kaffalaatti fayyadamaa turtee jechuudha. Kana jechuun immoo milkiin iccitii kee akka hin baasneef isa reebsisteetta. Kanaafuu miseensa dhimma naamusa mana barumsaatti ittiin siif himi. Maal? Giiftii sana booda murtee kee eeggatta. Akkamitti akkas goota urjii? Sitti meera yookaan dhugaa isaanitti himi. Maal sitti himu? Akka milkiif maallaqa kaffalaa turte kaa. Maal hojjechuu dhufan? Dhimmi kun eenyu walitti waan na ilaallatuuf dhufne malee si waliin rakkoo qabaadhe miti. Maqaan naaf hin malee naaf kennameera. Isa immoo qulqulleeffachuu dhufne. Hin dubbatta taanaan dubbadhu. Situ waameen miti? Eeyyeen. Amma dubbii jijjiiruu dhiisitii maallaqa milkiif kaffalaa turte eessaa fiddee? Jirra. Yeroo hin qabnu dubbadhu giiftii. Sidha miti kan milkii reebsise. Ana miti. Kanaafuu maddi galii kee maali dhare? Inumaa yeroo kanatti Ati hojjettu miti galii dhaabbataan.
turte eessaaf iddeeti? Anatu kennaafii ture.